Yoo yaa shamaa kam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya nagaa keessanii ani nagaa koodha marreegaa baga geessan baga geenye isiniin jecha egaa arras kan deebi'ee dhufee fi obbolooti keenya faarfannaa du'aa ka'uu Yesuus irratti obbolooti keenya faarfataan Daawit Girmaa fi faarfataan Biiniyaam Bichigaa faarfannaa du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos irratti faarfannaa haaraa hojjetanii dhiyeessanii jiru waan ta'eef anis isaan irratti interviyuu gaggabaabaa tokkoon isiniif qabadhee dhufee kanaafiyyuu namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa video kana immoo like share gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Walumaan gara video keenyatti dabarra. Faarfataa Biiniyaam Bichigaa Yesuus xoofoo kee maal godhe? Xoofoo koonatti matii taate tapharara. Du'a koo fudhattee matii taate tapharara. Kanana marara. Yelloo kee hoo? Yelloo koo fudhattee matii taate tapharara. Kulanaaf dhaabattee matii taate tapharara. Kanana marara. Yesuus lubbuu siif baase kaa? Seerrisaa akkamii? Seerri kan kee jaalala maaltu dhiiga kiyyuu madaala. Yesuus garuu hoolaa akkamiiti? Hoolicha mudaa qabnedha hoolichi anaaf kenname yakka koof mudaa kodhoksuu fi dirrisaanaaf dhaaname. Na oolfachuudhaaf maree na oolfachuudhaaf. Yesuusiif hin duune ta'e silaati maal goota reefi keeti? Nofiko maalan godhaa silaa nofiko maalan godhaa silaa nofiko fayyuu qabsiitu lubbuu laata kaayi lubbuu baaduu ajalaa baaftee Yesuus koo. Waaw ajaa'iba dhugaa amma immoo gara faarfataa Daawit Girmaatti dabarraa warroonni subscribe godhan subscribe godhaa viidiyoocha immoo laayikii godhaa. Faarfataa Daawit Girmaa Yesuus garuu mootii akkamiiti? Kan seenaan saasameen beekne mootii maqaan boolla darbu kan namni akkas ta'an akeekne akka Yesuus kana eessatti argu. Yesuusin garuu ati maalitti madaalta? Yesuus kuba lafaatti madaalu. Yesuus Maaliif hin madaaltu? eenyuun naaf isa caalu. Yesuus isa qofaan na jaallate. Yesuus maal siif godhe ree? Na gargaare mankaraarfamu na baraare na baate tolumaan jireenya naaf laate. Yesuus kun amma eessa jira ree? Ol ba'eera awwaala keessaa ka'eera. Ol ba'eera awwaala keessaatii ka'eera. Guyyaa meeqaffaatti du'aa ka'e mootii? Ol ba'eera guyyaa sadaffaatti ka'eera. Akkam ree utubaan isaa? Utubaan kee inni dhiqu. Mootummaan isaa hoo? Mootummaan kee gadi hin siqu. Eenyu facaalaa? Hunda caalta bara hundumaa ilma Waaqayyoo ati heddumaa. Siif bakka akkamii siif dhiise ree? Naaf achi dhiise bakka olaanuu inni mo'aadha duraanuu ulfina caaluu naaf lafa kaa'ee balleessaa kootii madaa'ee. Jaalalli Yesuus sitti agarsiise jaalala akkamiiti? Jaalala guutuu hirba bantaanee natti agarsiise du'eetoo qarra langaa koo naaf isa dhaanee bakka cubbuu koo bu'eetoo. Yesuus kun siif dhiigee ree? Naaf dhiigee keenyan kunaanii narraa dhiigee nageeggeesse marga lalisaatti nageesse na bobbaase burqaa jireenyaa na obaase na eebbise doombii ulfinaarra na teessise. Garuu Waaqayyo guyyaa akka qabaa kan isaan akkasitti reebanii ajjeesanii fannisaniif. Bari akkan qabu badiin hojjenne akka keenya cubbuu hojjeeran jenne. Yesuusii dhugaa ba'unkoo. Eenyudhaaf akkas ta'e ree? Cubbamootaaf malee cubbamee miti kan mudaarrattee ijuu garaa kee kuti. Yesuusii dhugaa ba'unkoo. Garuu Waaqayyo kun abaarsa qabaa? Abaarsan qabu naaf abaarame isaan kan lubbuun koo baraarame. Yesuusii dhugaa ba'unkoo. Si'in akkamittiin si dhalche ree?
awwaala banee dhagaa gangalchee isa kanniiga qabsootiin na dhalche Yesuusi dhugaa ba'uun koo Wow, Yesuusin duwwaa dhakaa dhugaa ba'uun kee. Yesuusin qofaa dhugaa ba'uun koo Yesuusin du'aa ka'uun koo Yesuusin qofaa dhugaa ba'uun koo Yesuusin du'aa ka'uun koo Si'iifikaa kan isaan maddi dhiitanii kabalaniif. Anaafi kan dhiitanii maddii kabalanii Anaafi kan isa hattootatti dabalanii Kan isaan salphisaniifis si'iifikaa. Anaafi kan salphisan akka waa yakkeetti Anaafi kan qullaasaa hiraarsan bakkeetti Anaafi kan ajjeesisuuf harkol kaasisan Anaafi utuu yakkii yakkamaa taasisan Anaafi kan dhiitanii maddii kabalanii Anaafi kan isa hattootatti dabalanii Anaafi kan salphisan akka waa yakkeetti Anaafi kan qullaasaa hiraarsan bakkeetti Anaafi kan ajjeesisuuf harkol kaasisan Anaafi utuu yakkii yakkamaa taasisan Egaa anaafis akkasuma anaaf jedhee du'e anaaf jedhee dhiphatee anaaf jedhee kana hunduma isaa ta'ee anaafis akkasuma. Egaa viidiyoo keenya irraa kana fakkaata ture akkasitti gammadaniif irraa barattan abdii guddaa isin irraa qabaa. Namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedhaa. Galatooma.